بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاوتوتك بكم جرتنت نجيني ربي سنرت هجرات جتا الرجال نما irra urgaaya irra bareeda warqii aaminaan deesse goobana dachiisamii xumura addunyaa akhiraa nabi Muhammad irraa dubbatu barbaade alayhi salaatu wassalaam. Jaalalli rasuulaa hiikni isaa maali waan jedhu irraa haasofna. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan: tokkoon keessan inamanne iimaana dhugaa, iimaana qabatamaa, iimaana guutuu aga ani isa biratti jaalatamaa ta'utti maatii isaatii fi ijoollee isarra aga ani isa biratti jaalatamaa ta'u tokkoon keessan inamanne jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa tokko Umar ibn al-Khattab alladhi qama'a kulla jabbaarin ala al-kufri fa akabba wa kab. Umari ijji isaa imimmaan karaa itti baafatee sodaa rabbii irraa osoo ba'u nama Umar ibn al-Khattab jechuun nama rasuulli rabbii jannata ragaa ba'eef, nama rasuulli rabbii shayxaanni karaa inni ba'een ba'u jedhee ragaa ba'eef rasuula rabbiititti deemaa dhufe guyyaa takka Umar ibn al-Khattab: yaa rasuulallah alayhi salaatu wassalaam, si jaaladha waan hunda dursee garuu lubbuu tiyyarra sin jaaladhu jedhee rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli rabbii yeroo kana yaa Umar inamanne jedheen iimaana dhugaa. Umar ibn al-Khattab rifatee achi deemee gad deebi'ee yaa nabii rabbii jedheen waa mara dursee lubbuu tiyya caalchisee si jaaladha jennaan al'aana jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Amma amante iimaana dhugaa, iimaana qabatamaa jedhe. Rasuula rabbii jaalatuun iimaana guutuu fi iimaana qabatamaa rabbiin biratti sii taasifti. Rasuula rabbii jaalatuun ar'a barakaa akhiraa guyyaa boruu hawdii isaanii akka dhundu si taasisti. Khubayb ibn Adii jedhanii sahaabaa beekamaa tokko ture. Lola jidduu kaafiraatii fi islaamaa jidduutti raawwatame keessatti guyyaa takka lola san jidduutti booji'amee qabame jedhan. Khubayb ibn Adii caalama ba'e tumaa itti hancufa tufaa dubartiin kophee lukaa baafattee tumaa akkasitti deemaa jiraniin yeroo kana bakka itti ajjeesan yoo ga'an Khubayb ibn Adii qabanii isa ajjeesuuf yeroo ol fuudhan san yeroo takka dhaabaa jedhe rakaa lama salaatee na ajjeeftanii jedhe. Yoo inni agana jedhu aboo dubbii wahii si himnaa mee jedhaniin si gallakkifnaa si dhiifnaa yoo nabi Muhammad bakka kee buusan akkam dhageetta jennaan wallaahi nabi Muhammad bakka kiyya buusuu miti, akkana salphistan rasuula rabbi salphisuu miti, nabi Muhammad qoreenuu waraanuu eeyyaman godhu jedhe Khubayb ibn Adii radiyallahu anhu wa ardaah. وجعل جنة الفردوس معواها. يرو كان فنسوف جنان ركالما ايما قدتي صلاة يرو ركالما صلاة دنيا تنرى ديم نمني يرو جلقبات فقافة دو ركالما صلاة دنيا تنرى ديم ايرنو يوجدن خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. وبوليان كيا كسلاما صحابة ببكمو نبي محمد جالل إساني لبو إساني جالتساني جالتن كيسا تقوسي هايم أبي بكر الصديق الذي خلق سافها ولب. أبي بكر لبو إساج آلتسي نبي محمد جالت وامر درسي نبي محمد جالت أبي بكر الصديق قافتكو نبي محمد تكيسمان ديفي أفان ربيت هندفت رسول ربي تت عليه الصلاة والسلام. يروكنا نبي محمد إنو تنغرغار إنو تنرافود أبان نما تكو دند علمان هاقلت namni nama lama danda'u sadiin haa galatu jedhee inni jennaan Abii Bakr Siddiq keessummaa rasuula rabbii qabatee manatti hin galate. Yeroo kana keessummaa yoo inni manatti hin galee taa'u jaartiin isaa nyaatan qopheessine turte. Inni keessummaa wajji taa'uu dadhabe sababa akka saatalaayitiin diishin saatalaayitii harkistutti jaalalli rasuula Abii Bakri mana keessaa harkisaa jirti. Keessummaa wajji taa'uu dadhabee yaa keessummaatii
rasuula rabbii bira deemaa eeyyama naa godha haadha mana isaatti dhaammatee keessummaati yanaa keessummeessa keessummaan keessummaa rasuula rabbiiti kabaja qabdi naa keessummeessa jedhee biraa ka'e hin deeme mana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbii wajjiin ture halkan guddaa keessa mana isaa dhufe yeroo kana haati mana isaa nyaata istee nyaata tolchitee ilma Abii Bakri Abdurrahmaan ilma Abii Bakriitti nyaata kana kennitee keessummaa kanatti geessi jetteen yeroo kana yoo inni itti fide keessummaan nyaachuu didde nyaadhaa abbaan keenna in tura nyaadhaa jedhee dura kaa'e yeroo kana nuti abbaan keessan dhufu malee abbaan manaa dhufu malee akkamitti nyaanna jedhanii yeroo kana isaan dinnaan Abdurrahmaan waan jedhe abbaan kiyya yoo dhufe nan dhiisu natumaa na arrabsa jedhee dhokate Abii Bakri yoo dhufe keessummaan raftee jirti nyaanni qabbanaa'ee jira haati manaa raftee jirti namni marti rafee jira akka malee dallan yaa gowwaa arrabse ilma isaa amma Allah Abdurrahmaan ilma isaa arrabsuu eegan ilmi isaa ka dura dhokate gadi ba'ee yaa abbaa kiyya ani maal balleesse haati teenna dalaydee dura kaa'e ani fudhatuu didan nyaatuu didan Abii Bakra haa dhufu jedhanii sababa saniif nyaanni akkanatti qorre akkanatti qabbanaa jarri illee rafe balleessaa takka ani hin qabu jarumatu nyaachuu dide jedhe yeroo kana Abii Bakra yaa keessummaa isanillee waa gaariin goone maan nyaatinaa nyaata erga isan dura ka'an jennaan bar ati dhuftu malee akkamitti nyaanna jennee se'eyne malee nutis waan biraatti yaanne jennaan kottu ayyee haa nyaannu jedhaniin Abii Bakriin yeroo kana Abii Bakriin nyaadhu jedhe dide wallaahi ani nyaadhu jedhe wallaahi laa azuuqu haadha xa'am in dhandhamu hin qammasu jennaan jarri amma inni didnaan nyaachuu eegalan yoo jarri nyaatu nyaanni kun yoo takka jarri fudhatu jalaan ol dabala jedhan barakaa Abii Bakri nyaata kana laalee xiinxalee fuudhee haadha mana isaatti geessee laali jedheen wallaahi nyaanni kun yeroo ani dura kaa'erra harka 10 amma caala jetteen Abii Bakri kakuurree fusun shayxaanarraa yaa Abdurrahmaan jedhee bishaan naa fidi jedhee harka dhiqatee nyaate nyaanni dabaluu malee hirdhatuu dide akkasitti galgala sanirraa nyaatanii Nabi Muhammaditti fidan alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbii jaalachuun duniyaa irratti barakaa akhiraa guyyaa boruu firdoosin ollaa isaanii si taasiste jaalalti rasuulaa duniyaa irratti barakaa guyyaa boruu hawdii isaanii akka dhuydu si taasiste rasuula rabbii jaalachuun iimaana irraa namni iimaana hin qabne Nabi Muhammadin jaalatu alayhi salaatu wassalaam intala wahii ture zabana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam gabrittii wahii uf jalaa qabdi gabrittiin tun Nabi Muhammadin arrabsiti arrabatti dheeratti intalti tun namni ati arrabsitu Nabi Muhammad jettee sayfii fudhattee morma irraa darbitee ajjeefte rasuula rabbiititti dhufte alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula Allah intalti na jala jirtu gabrittiin tiyye si arrabsitee arraba sitti dheerattee jennaan ajjeese falli kiyya maali jennaan rasuulli rabbii callisan Maalik imaamu Maalik waan jedhe osoo rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam wanni isiin haasoftu kun dogongora taate silaa itti dubbata kanaaf nama rasuula rabbii arrabse murtiin isaa ajjeesuudha jedhe imaamu Maalik Ibnu Teemiyaan murtii akkanaa kenne kanaaf rasuula rabbii namni arrabse murtiin isaa du'a nuti akka ilmi namaa oksijiinitti ajamu caala Nabi Muhammaditti ajamu jiruuf jireenya keenna tolche tartiiba tarbiyaa keenna nu tolche osoo rasuulli rabbii dhufuu baate silaa nuti kabaja namaan beeynu ulfinaan beeynu ture rasuula rabbii akka itti deemnu akka itti yaanu akka itti bobbaanu akka itti nyaannu akka itti uffannu akka itti dhuynu waa mara nu barsiisa rasuulul akram imaamul a'zam ashrafu man waxi'a athara irra caala irra urgaayaa nama dachii tanarra ijjateeti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam irra bareedan akka isaan jiru jedha Abii Hureyran namni akka rasuulatti bareedu duniyaa tanarra hin jiru jedhe takkaa hin garre jedhe nama akka Nabi Muhammad bareede bareedumminni duniyaa tanarra jiru marti Nabi Muhammad bira qaanfate alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbii jaalachuun
shafa'aa guyyaa boru akka isin si argamsiistu si taasisti. Kanaaf obboleeyyan kee islaamaa ardhaaf asirra dhaabna kutaa lammaffaatiin aga walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.